Yooyaa ashamaa akkam jirtu daawwattoonni keenya warri YouTube irraa kun Vision Entertainment dha. Vision Entertainment hojii aartii Oromoo guddisuuf karoorfatee kan ka'e yeroo dhiyoo ta'us isin daawwattoota keenya biratti jaalatamummaa guddaa argachaa jira. Maarreesinis daawwattoonni keenya hojii aartii Vision Entertainment isiniif dhiyeesseef sadarkaa akka kennitaniif affeeramtaniitu. Hirmaadhaa isiniin jenna. Wallee torbe kanaaf isiniif dhiyeessinu akka armaan gadii caqasaa. Hubachiisa wal dorgommiin kun kan wallistoota gidduutti osoo hin taane wallee miidhagaa isinitti tole akka itti filattaniif qofaadha. Jalqaba irratti simbirroo hawwii echi qananiitiin. Simbirroo yaa marii shaasha daftarraa mabarii kaata gariinaa wallamnaa laata. Simbirroo yaa marii shaasha daftarraa mabarii kaata gariinaa wallamnaa laata. Lammeessoon waatu jiraa jedha Yoosaan Geetahun. Waatu jira waatu Iwaatu jira waatu waatu jira waatu Iwaatu jira waatu dubbiin garaalita maaliif fambaatu waatu jira waatu Iwaatu jira waatu waatu jira waatu Iwaatu jira waatu digni lammiilita maaliif dhaabatu waatu jira waatu Iwaatu jira waatu duuti lammii kibbaa maaliif dhaabatu waatu jira waatu Iwaatu jira waatu digni lammii kiyyaa. Kan sadaffaa araara jedha Habiib Kamaaliin. Araara araara morkaane waldiine milkini argamtu. Araara 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 araara. Afuraffaarratti barri qaataa kan jedhudha Daangaa echi qananiitiin. Barriqata eega daandii game mali ansi jalaa miidhame mali ansi jalaa miidhame warri keenya warra dhugaa leellisuudha falli keenya sirna gadaa deebisuudha falli keenya sirna gadaa deebisuudha. Shanaffaarratti kalaalee kan jedhudha Kennaa Balaayin. Kalaalee birraa way kalaalee birraa halkan dukkanaa wajjin oolla guyyee. Kalaalee birraa way kalaalee birraa halkan dukkanaa wajjin oolla guyyaa. Kalaalee birraa way kalaalee birraa halkan dukkanaa wajjin oolla guyyee. Kalaalee birraa way kalaalee birraa halkan dukkanaa wajjin oolla guyyaa. Jaaffaan yaa Rabbii kan jedhu Gadaa Hamdaatiin. Sitti yaannee rabbii koo sitti dheessine mootii koo situu nama dheessine nutti araaramii mootii koo nutti araaramii rabbii koo tokkicha koo situu garaan jabaanne. Torbaffaan namummaa jedha Leencoo Gammachuutiin. Bishaan darbuuf deemu sin nyaatini nu nyaatini yafiraa. Guyyaa darbuuf deemuuf hin darbini ofeeg na daraa. Saddeettaffaan Harmee koo kan jedhu Kadir Ahmediin. Harmiko siyaadera, ayogo siyaadera, adago siyaadera, harmiko siyaadera. Olma keesin daganneeme gara kee figanjera, adago siyaadera, harmiko siyaadera, adago siyaadera. Ilmoon keessiif kakkabeera yeroo naan bootu gaheera. Adago siyaadera, harmiko siyaadera. Saglaffaan Sitti Haajameeraa kan jedhudha Waadaa Dirootiin. Ufasahalaka bari obboro dhugaan yuusuu guyyaan bineensi halkanii sitta jame takka jabiina koo ansinniisu kaayyanis natti dhutanii gala sahalaka bari obboro dhugaan yuusuu guyyaan bineensi halkanii sitta jame takka
egaa walleeleen kunniin torbee kanaaf kan isiniif dhiyaatanidha. Isinillee kan jaalattan saanduqa yaadaa keessatti mata duree muuziqaa isaanii waliin akka nu barreessitan isin gaafanna. Akkasuma YouTube chaanalii Vision Entertainment subscribe, like, share, comment irratti barreessuudhaan akka nu jajjabeessitan kabajaan isin gaafanna.